Hordoftoota dubbii dirree dinagdee nagaan koo bakka jirtan hundumaatti sinaa qaqqabu akkuma kaleessa dheengaddaa nagaan koo inni ho'aan inni kan dinagdee inni qonna keessanitti isin jabeessu daldala keessanitti hamilee isiniif ta'u hojii tajaajilaaf hojii mootummaaf miti mootummaa keessaa hojjettanitti hamileedhaaf lafee dugdaa isiniif ta'u nagaan koo bakka jirtan hundumaatti isin qaqqabu. Har'a immoo aartiidhaa hojii dinagdee walitti finneetu attamittiinitu walaloodhaan qabsoo dinagdee kana walonnachiifna kan jedhu obboleessa koo ximqataadhaa wajjin dhufaati jirra. Ximqataa dhaggeeffadha. Ximqataan waa'ee dinagdee walaloodhaan uummata keenyatti hamilee horuudhaaf jechoota mimmiidhagoo dhangala'insi isaa namatti toluun isiniif dhiyaachaa jira. Gurra keessan ija keessan gara obboleessa koo walaleessaa ximqataatti godhadha. Ashama akkam jirtu nagaa keessanii nagaan isiniifaa ta'uun nagaa kooti amma officially Dr. Guutuu Teessoo irra jira. Official Dr. Guutuu Teessoo miidiyaalee garaagaraadhaan ni beektu. Haasaa isaanii nama onnachiisa, nama jajjabeessaa, seexaa namatti tola. Waltajjii garaagaraa irratti illee numa argitu jedhee yaada. Amma immoo kunoo Dr. Guutuu Teessoo official jechuudhaan YouTube chaanaalii mataa isaanii banatanii jiru. Yeroo dhiyootti immoo kitaaba dhaloota dinagdeedhaan umneessuu jedhu qabatanii dhufaa jiru. Dhaloota dinagdeedhaan umneessuu jechuun ani sanarratti ibsa kennuuf odoo hin taane amma akka itti dargaggoon keenya gara dinagdee isaa guddifachuudhaaf hojiitti seenu madda galii akka banatu sana booda madda galii isaa babal'ifatee waan argate immoo akkamitti akka qusatu irratti kitaaba nama barsiisu qopheessanii dhufaa jiru. An sanarratti ibsa kennuuf miti ga'ama. Namni gara dinagdeetti gara galiin isa barbaachisu gara qusachuu isaa akka tuun seenii sammuu isaa dura qopheessuu qaba. Kanaaf walaloo xiqqoo ishees nafeeruudhaaf hin dhufe. Waan addunyaa kanaa salphisiitii ilaali. Fayyaa utuu qabanii of tuffachuun maali? Beeki akka ati gootee qalbii keetii dheeressitee ilaallaan ni arga fagootti. Dhiistee of jalatti kan yaaddu yoo taate akki ati taatu akkuma tof goote karaan fuuldura kee baay'ee fagaatullee jabaattee akka geessuuf ciniinnadhu malee hin danda'u jettee laattu silofi. Ammarraa jalqabii deemsa keetti dhufu. Humna kee irraa laaltee faarsin kufaatii abdii dhabuun kun gosa dhukkubaadha. Kan ximqataa kumarraati. Dargaggoo Oromoo dhiiraaf dhalaan marti fuulli abbaa keenyaaf abbaa keenyaa maaf nutti guuramti. Arra dhalchuun abdii godhachuufi akka amma jirrutti haadhaaf abbaa keenyaaf nuun maal hojjechuuf mee ofii keenyaatiif saba keenyaaf hooree waan hin quubsaa jedhu deebii argaddaare haala keessa jirru isaarraa ilaalee isa keessa turre kaleessaan madaalee barri itti adeemnu attam ta'a laata jedhee gaafa hin yaadu garaa koo na nyaata dubbachuu fi ijatu mimmaan na fida callisuu hin danda'u garaatu na fida keessaa of ajjeesuuf maaltu dhugaa himaa dhiisee immoo akkan teenyeef sunis dhukkubuma rakkoon karaa lamaan taatee na cinqite maduufnaan garaan koo agartuu ija koo mimmaan buqqite waanuma ni ilaalee jajjabaadhu hin dhabe sobee jajjabaadhu sobus of hin sobe uffata miiccadheeni akka waan gammadaa kokkolfaatiin deeman kan garaan namadaa gadda gammachuu koo kan beeku na qofaa keessa koon gubachaan irra keessa kolfa baratanii fitnaan olis gadis ta'u qabxiin deebifamee akka carraate haaluma kamiin yoo hojii dhugame gaddaan tan bu'aarsuun mee maal qaba bu'aa sombatu miidhameetti lubbuun du'a kanan argaa jira kanan gammadaaree anoo dhugaan qaba akkuma hafuunaare qaamaa ooluu xuuxuu galgala immoo cabsii barbaacha dhugaatii dirqamni eegamu kanumaan nurraati guyyaa guutuu taa'u halkan guutuu rafuu lakkisaa akkasitti jijjiiramni hin dhufu baradhaa qotaa ispoortii hojjedhaa daldalaa rakkootti qabsaa'aa yoos tuullaan rakkina nurraati tamsa'a sammuu wanta guddaa hojjechuu danda'u bu'aa addunyaa kanaa hamaatti jijjiirree addunyaadhaaf taane nuun madda dukkana yaada lafa dheeraa adeemuu danda'u daandii qajeelaa irra bakka akka sochoonii takaallee irra sasilaa gochuuf waaqni nuuf salphise nutu kennaa keenya of keessatti ajjeese kan buusuutiif mallu addunyaatiif bu'aa nu garuu faallaasaa ittuu taane ba'a aardii waaqayyoon nuuf kenne bareechee taliilaaf galaana biqilaadhaan tolchee waan nyaannu kan dhugnu irra lafaa guute eegaa itti jiraadhaa jedhee inni nuuf laate nu balleessu malee eegneen kunuunsine addunyaa badhaatuuf jalaa wansine kan waraabnee dhugnu maddasaa gogsine harkaan qonnee waallee jireenya of dhoksine har'a yoo ilaalle biyyoota guddatan
dirqama isaanii beekanii hojjetan oomishaaf dinagdeen ofuu danda'anii nuufuu aga tokko gargaarsa ta'an sadarkaa irra jiran ni beekna jedhan. Maalinni haa jennu reemee kan keenya kan agartu addunyaan mobaayila tolchee qilleensa abboomee malaan keessa galchee aardii garagaraa taa'ee ilmi namaa dhaloo akka waan wal cina jiruuf tolchuun nama. Asii namni keenya sanuma bitatee yoo qabaate harka irrina kan biraa qaban se'u takka ololof dheeressu ofumaa olu deessu akka bishaan gaayyaa safuu maal godhuu kan keenya maal godhu haasa'anii yoo madiisa wayya sadarkaa addunyaan irra jirtu amma bu'aa teeknooloojii kam dhiiseen kamimaa sanarras waan guddaa hojjechuu danda'a sammuun dhala namaa ilmuma namaatiin yaada maddisiisee kan baasu karoora ilmuma namaatiin kalaqee hojjetee kan agarsiisu karaa ilmuma namaati kan tolchu xiyyaara doonii konkolaataan uumamaan dur jira lakki ilma namaatu waan keessa isaa jiru hojiitti jijjiira hojjetee amma humna sarakuu addunyaa fira biyyoota Awurooppaa biyyoota Eeshiyaa biyyoota Ameerikaa ilaaluu dandeenya fakkeenya waan meeqa ilaallee dhiisuurra ofiin madaallaka anoo maal kennaan koo maal hojjechuun beeka jennee of gaafannaa qorree of ilaalla nutis biyya keenyaaf waan humna keenyaa bu'aa buusuu yaalla malee amma yoomitti haasaa maa'iin baasne teenyee odeessaa oolla amma yoomitti gaarii yaaduu mannaa waan nama miidhu shira xaxaa bullaa kan keenya kun maalla galatooma kun Dr. Guutuu Teessoo ofishaaliidha. Chaanaalii kana subscribe gochaa sagantaa bashannanaa nama barsiisan wantoota garaagaraa asirraan argattu maatii nuuf ta'a nu hordofaa isin jaalladhaa isin kabajaa ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa. Hordoftoota dubbii dirree dinagdee walaloo ximqataarraa waa baay'ee kasin barattan abdiin qaba. Ximqataa waa baay'ee kaase daqiiqaa gabaabaa gidduutti akkaataa itti dinagdeen onnannu waa baay'ee nutti muti yaale. Kanarraa akka waa barattanan abdii guddaa qaba. Walalootti kana namoota beektan hundumaa biraan sheerii gochuudhaan waliif gaa wal dhaggeeffachiisa wal onnachiisa wal jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Galatoomaa horaa bulaa.